Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii kiyyaa warri bakka garaa garaa taatanii na ilaalaa jirtan baga nagaan dhuftan an Dr. Birroo Caalati. Har'a kanan isinitti himuu dhufe waan hubannoo walii galaatiif ta'u tokkoon isinitti himuu dhufe innis maalidha? Gabaasa International Health Association baase tokko irrattan waa isinitti himuu dhufe innis waa'ee maaliti? Akkuma irratti arguuf yaaltan gatii yookaan immoo kaffaltii yaalii lubbuu baraaruu garaa garaatiif godhamu kan baay'ee mi'aawoo ta'an kurnan yookaan the most expensive medical procedures kurnan gara olii ta'an isinitti himuu dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan immoo YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa procedure kun egaa baay'ee expensive dha. Garuu usually biyyoota guddataa jiran keessatti hedduun isaanii hin jiru, muraasa isaanii qofatu jira. Haa ta'uti garuu babal'achaa jira. Procedure kunniin biyyoota guddataa jiranitti illee kan jiran jiru, kan hin jirre jiru, san boodarra isinitti hima. Kanaaf amma baay'ee mi'aa kan ta'e irraan isa baay'ee gatiin isaa ol ka'aa ta'e irraan gara gatii isaa xiqqaa kan ta'etti asii gadi isinii deemee descending order isa jedhamu saniini. So tokkoffaa fi baay'ee mi'aa kan ta'e maalidha? Yaalii mar'umaan jijjiiru or intestinal transplantation isa jedhama. Egaa yaaliin kun kan inni fixu naannoo $1.2 miliyoona jechuudha. $1.2 jechuudha. Baasiin kunis hedduun isaa kan inni bahu hospital administration fi kostii turtii dhukkubsataa sun tajaajila san erga argate achi keessatti taasisu irratti jechuudha. Egaa yeroo tokko mar'umaan kun yeroo transplant ta'u liverii wajjin yookaan immoo tiruu wajjin illee ni taasifamaa jechuudha. Sunillee caalaatti procedureen kun baay'ee kostii yookaan immoo gatii isaa ol ka'aa akka ta'u taasisee jira jechuudha. Kanaaf inni lammaffaan heart transplant yookaan immoo yaalii jijjiirraa onneeti jechuudha. Inni kunis yaaliiwwan baay'ee mi'aa ta'an keessaa isa lammaffaa irratti kan argamuu fi gatiin isaa naannoo $787 jechuudha. Jechuun it is very costly. So pricing kun baay'inaan kan inni kaffalamuuf procedureen kun baay'ee riskii waan ta'eef tokkoffaa baay'ee riskii waan ta'eef lammaffaa immoo namni sun recover gochuuf yoo xiqqaate naannoo 6 itti fudhata jechuudha. Minimum naannoo 6 itti fudhata recover gochuudha erga onneen nama sanii geeddarame. Sunis caalatti kostii akka ta'u taasisee jira jechuudha. Inni sadaffaan bone marrow transplant yookaan immoo yaalii lafee jijjiiruuti. Yaaliin lafee jijjiiruu kunirree kostiidha. Sadarkaa sadaffaa irratti argama. Inni kun garuu kaffaltii isaa kan inni murtaa'u yoo lafeen sun abbicha irraa ta'ee fi nama biraa irraa ta'e gargari. Yoo abbicha irraa ta'e naannoo $300,000 yoo kan nama biraati irraa ta'e immoo naannoo $676 jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Abbicha irraa ta'e jechuun fakkeenyaa lafeen bakka tokko fuudhamee bakka biraatitti namuma san irraa fakkeenyaa lafeen miilaa kan fiibullaa jedhamtu jirti. Fiibullaa fuudhamtee bakka biraatitti yeroo galtu kan lafeen baay'een barbaachifne wayii bakka biraatitti yoo galtu inni sun abbaarraa jechuudha. Inni akkasii sun kostii isaa sammuu gadi bu'aadha. Inni biraan immoo lafeen nama biraatirraa fuudhameetoo kan compatible ta'e yookaan immoo nama sanii sirna madiinummaa nama saniitiin kan fudhatamu nama biraarraa yeroo itti geessamu jechuudha. Inni sun alloogiraaf jedhama. Inni sun naannoo $676 jechuudha. Kanaaf sadaffaan yaalii lafee geeddaruuti. Arfaffaan lung transplant yookaan immoo yaalii jijjiirraa sombaa. Inni kunillee yaaliiwwan procedurii expensive yookaan mi'aa keessa jira. Inni kunis akkuma beekamu somba lama qaba namni. Yoo somba qofa tokko qofa jijjiirama ta'e naannoo $450. Yoo somba lamaan ta'e immoo naannoo $657 jechuudha. Kanaaf arfaffaan yaalii jijjiirraa sombaati jechuudha. Shanaffaan liver transplant yookaan immoo yaalii jijjiirraa tiruu. Yaalii jijjiirraa tiruuti. Inni kunis kostii isaa naannoo $523 jechuudha. Jahaffaan open heart surgery yookaan immoo yaalii baqaqsanii yaaluu kan onnee jechuudha. Isan dura isinitti misan irraa saama'u addaa inni duraa sun heart transplant jijjiirraa onneeti
miti jechuudha. Inni kun garuu open heart surgery jechuun procedure adda addaatiif qooma banamee onneen tajaajila onnee yeroo sarjeriin onnee taasifamu. Fakkeenyaa namoota dhukkuba rheumatic heart disease jedhaman qabaniif ta'uu danda'a, congenital heart disease namoota qaban ta'uu danda'a, yookaan immoo uumamaan onneen namoota tokko bakka banaa taatu jira. Isa san bakka sirreessan bananii jechuudha. Kanaaf inni akkasii sun open heart surgery jedhama. So inni sun egaa kostiisaa naannoo $324 jechuudha. Inni torbaffaan pancreatic transplant yookaan immoo yaalii raajijii geeddaruuti. Inni kunillee yeroo baay'ee namoota dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa yookaan type 1DM qaban keessattidha kan raawwatamu. Inni kun naannoo kostiisaa naannoo $275 jechuudha. Inni saddeettaffaan kidney transplant yookaan immoo yaalii jijjiirraa kaleeti. Inni kun kostiisaa naannoo $259 jijjiirraa kalee kana wanta adda godhu hanga kalee isa haaraa geessinee transplantation san irratti hanga kalee isa haaraa sun bakka san buufamteetoo milkaa'ina ishee ilaalamutti isa dura turte san fuudhamu jechuudha. Isheen dura turte san fuudhamu jechuudha. Isa kanatu adda godha. Inni kunis gaa riskiidha. Procedure isaa sammuu riskii waan ta'eef gatiin isaa ol ka'aa ta'e jechuudha. Inni salgaffaan tracheostomy procedure jedhamu. Tracheostomy jechuun yaalii ujummoo qilleensaa keessaa tiraakiyaa jedhamu keessa tuubii yookaan immoo ujummoo wayii galchuudhaan hargansuu ittiin gargaaranidha jechuudha. Inni kun egaa naannoo $200,000 fi salgaffaa irratti argama jechuudha akka gabaasa International Insurance Association kanatti. Inni kurnaffaa fi kan dhumaa retinal surgery yookaan immoo yaalii reetinaadhaaf taasifamu, yaalii baqaqsanii yaaluu reetinaadhaaf taasifamu. Inni kun specific skill waan barbaaduuf yookaan immoo ogummaa specific ta'e waan barbaaduuf gatii isaa ol ka'aa ta'e jechuudha. Kanaaf ani sarara kanaan isinii qooduu dhufee waan nu daawwattaniif galatoomaa. Isinis viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik gochuun dagatinaa. Fayyaa ta'aa.